Aga nagahan gara YouTube channel gurbatti onne gammoojjii dhuftan. YouTube channel kun iddoo itti yaadota addunyaa isa sirrii irratti lafa bu'anii hojii irra ooluu danda'an itti kaafu. Dirree dhiirummaan irra dagaagu malee iddoo itti yookiin saayitii itti afaan qofaan haasofnu miti. Iddoo itti yaadonni qorannoo hedduu irratti hundaa'anii ifa bahanidha. Saayikooloojii ta'uu mala amantii ta'uu mala namoota milkaa'an irratti hundoofnee iddoo yaada sirrii galootaaf dabarsinudha. Kanaaf like, share, subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas namoota jaalataniif akka isaan dammaqan, akka isaan addunyaan sirrii maal akka ta'e hubataniif beekan yoo ka barbaadan ta'eef YouTube channel kan share godhaa fi copy godhaatii ergaa fi har'a yaada qabadhee dhufetti qajeelumaan ce'a. Garuu gara yaada qabadhee dhufeetti osoo hin ce'in dura really dammaquu barbaada yoo ta'eef YouTube gurbatti onneen gammoojjii irra viidiyoo kana dura dalageetu jira. Description box irra sii kaaya Matrix jedha dhaqi ilaali. Tasgabbaa'ii caqasi. Achi booda yaada viidiyoo isa irra argatte koomeentii irratti naa kaayi. Dhugaadhaa soba jedhii kaayi. Sababa gahaa waliin naa kaayi garuu anillee deebisa waan ta'eef dorgommii hantuutaa yookiin raatreesii. Raatreesii jechuun maal inni? Yoom eegale? Eenyutu eegale? Akkamitti eegale? Maaliif eegale? Namoonni waan kana eegalsiisan eenyuun? Namoonni kunniin maal irraa fayyadaman? Eenyuun ammoo miidha? Eenyu irratti ammoo ideoloojiin kun yookiin istiraateejiin kun appilaayi ta'aa jira. Qajeelumaan gara yaada bal'inaan qopheesseetitti isinii ce'a. Bara durii namoonni qabeenya qabanii garboota humnaan qabaniitiin garba hedduu caanii dhufanii gaara hedduu qaxxaamuranii Afrikaa irra dhufanii yookiin biyyoota qabeenya uumamaatiin qabeenya namaatiin ilma namaatiin baqaate dhufaniitiin saamaa turan. Bara kana ammoo osoo garba hin ce'in osoo gaara hin qaxxaamurin osoo aduun isaan hin dhahin osoo roobni itti roobin ilma namaa to'atanii jiran. Inni kun ammoo raatreesii jedhama yookiin ammoo karaa itti ilma namaa kana to'atan keessaa inni tokko jireenya idileeti. Nominal life yookiin normal life jechaadha. Inni kun ammoo mana barnootaati yookiin sirna barnootaa education curriculumidha. Akkamitti jireenyi idilee karaa ittiin ilma namaa to'atan ta'a. Filosoofii garaagaraa ilaalime maal siin jedhan maallaqni gammachuun bituuyyu jedhan atini ardii kanarra ka dhuftee fi jireenya itti aanuuf of qopheessuuf malee ardii kanarra jiraachuuf miti jedhaniitiin dhabiinsa yookiin hanqina leellisan kun karaa ittiin ilma namaa to'atan keessaa isa tokko akkam jechuun bareedaadha. Gaafa jireenya bu'aa hin qabne jireenya rakkinaan guutame waa'ee isaa haasuuf namoonni muraasni ammoo at the top level irratti qabeenya hedduu sassaabataa jiran. Si maal siin jedhan maal si jala qaban jireenya boruu si jala qabanii isaanii jireenya haqaa kana irratti jeenata ofii uummataa jiran. Kana diippilii keessan seenuyyuu amantii uumamu keessan seensisa waan ta'eef inni ittaanu maal inni education curriculumidha. Raatreesii karaa itti appilaayi ta'e keessaa inni tokko sirna barnootaati. Mana barnootaa sirna barnootaa jechuun akkam jedhe like raatreesiin gaafa hin dhalattaa hin guddattaa of beektaa mana barnootaa jooyin gootaa yuunivarsiitii or kolleejjii hin seentaa achi booda maatiin kan kee gubateetiin haatiin fi abbaan kan kee gubatanii harree takkatti qaban sangaa lamaa qaban sa'a tokkotti gurguranii si barsiisaniitiin achi gaafa ati eebbifamtee baatu yoo isaan kuma dhibbaa investi godhanii jiraatan ati deebitee maaliidhaan qacaramte kuma kudhanii qacaramte san keessaa atiin kee dogoggoruu baate 46% of your income will be taxed dha. Parsantii 43 taaksii sirraa cite yoo dogoggoruu baadheef. Parsantii 43 sirraa cite keessa 57 tu'a. 57 san keessaa kiraan manaa hin jiru. Kaardiin baasiin hin jiru. Baasiin taaksii yookiin baajaajii hin jiru. Transportation yookiin geejjibaa hin jiru. Uffanni hin jiru. Yeroo tokko hiriyoota kan kee waliin shaayii bunnaa jechuun hin jiru. Imagine parsantii 57 si harka gahu keessaa kanneen hunda baase meeqatu si harka hafaa jira. Haatiin fi abbaan kan kee namoonni gaafa ati barattu si deeggaraa turan hundinuu waa wayii sirraa eegan. Namoota kanneen maallaqni kun waan kanneen hunda irraa si hafeetiin isaan gammachiisuu hin danda'a hin danda'u dhugaan jiru hin danda'u. Sirna barnootaa kan akkamii uumame jechuun bareedaadha. Like comment section irratti akkamitti wanni kun dhugaa ta'e uumama jedhaatii mee naa barreessaa dhugamoo soba ka jedhu jechaadha. Namichi John D. Rockefeller ka jedhamutu ture. Abbaa qabeenyaa Ameerikaan seenaa ishii keessa argite keessaa isaan tokko. Namichi kun maal jedhe interview wayii irratti I don't want a nation of thinker. I want a nation of worker because I'm a businessman jedhe.
Anini saba hojjetu malee saba yaaduun barbaadu yeroo interview ta'e irratti akkas jedhee haasa'eera. Maal jechuu barbaadee seetan? An nama biizinasiiti, an nama yaaduun barbaadu. Baajawwee hagam akka yaaduun impoortaantii ta'e yeroo biraa viidiyoo biraa isinii dalagaa nuu dalagi jedhaatii comment section irratti naa kaayaa komentii barreessaa. Namichi kuni anini nama biizinasii waan ta'eef nama naa hojjetu barbaada malee nama yaaduun barbaadu, nama tasgabbaa'u hin fedhu, nama dandeettii keessa isaa jiru baasee itti fayyadamu hin fedhu jedhe. Maaliif? Because ati yaaddata taanaan akkuma isaasan milkaa'aa taata, akkuma isaasan biileenara taata, akkuma isaasan dinagdee ardii kanarra jiru guutuu addunyaarra guutuu to'achuu dandeetta. Kanaaf akka atiin tasgabboofne akka atiin yaadne si gochuudhaaf maal fidan? Mana barnootaa, sirna barnootaa fidan. Sirni barnootaa akkamii dhufe? Gaafa triangular slave trade dhaabbatu, gaafa Abrahaam Lincoln faqaabsisaa dhufan, emancipation proclamation kan jedhamu jechaadha. Karaa gaafa garboomsuun Ameerikaa irraa badaa dhufu maal yaadanii mana barnootaa qopheessan. Akkamiin maaf qopheessan? Erga garbummaan badee booda hojii humna ilma namaatiin dalagamu gara maashiniitti jijjiiruu eegalan. Gaafa gara maashiniitti jijjiiramu maashinii kana akkamitti akka socho'u dirqama namni wayii beekuu qaba, namni wayii barachuu qaba miti. Kanaafuu nama maashinii san isaanii sochoosu barbaacha irraa akka ka'ee barnoota eegalan. Waa'ee maashinii san akkamitti akka sochoosan nama barsiisuu eegalan. Barnoonni akkasii dhufe injineeriingii uumamaa irraa eegale. Achi booda gara dipaartimentiiwwan kaawwanii babaqqachaa dhufe. Akka ati isaanii hojjettu waan barbaadaniif si barsiisaa jiran. Baankiroota ilaalamee abbootii qabeenya baankii namoota baankii oon godhan. Isaan osoo histirii isaanii ilaalteeti namoota baratanii iyyuu miti iyyuu namoota yuunivarsiitii hin seenne fa'a. Ati garuu MA kan kee qabatteetiin isaanii qacaramtee dalagaa jirta. Kanaafuu addunyaa sirriitiif dammaqi, of qopheessi. Guys, of qopheessaa. Addunyaa sirrii irratti yaadota lafa bu'ee dalaguu danda'u. Barnoota baratiin jedhaa jiru. Baratu garuu yaada addunyaa sirrii irra lafa bu'eetiin gara akkaatiin guddina kan kee irra geessu milkeessuu danda'u. Yaada akkaatiin milkaa'ina kan kee gonfattu si godhu baratu. Fakkeenyaaf ogummaa wayii baratu. Artificial intelligence ilaalimee amma baankiroonni bara hojii dhabanii taa'aa jiranii. Namoonni baankii keessa dalagan. Namoonni abbootiin seeraa uumamaa taphaa ala taa'aa jiran artificial intelligence waan hundaayyuu to'ataa jira. Kanaafuu dirqama atiin ogummaa wayii qabaachuu qabda. Ogummaa akkamii? Ogummaa artificial intelligence si jalaa fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf dorgommii hantuutaa jechuun isa kana dorgommii hantuutaa kana jalaa dammaqi. Viidiyoo kana dura dalageetu jira. Description box irra isinii kaa'aa seenaatii ilaalaa, comment, like, share, subscribe godhaa. Akkasumas ammoo yeroo ittaan viidiyoo akkamii akka isinii dalagu, viidiyoo akkamii akka qabadhee dhufuu ka barbaadan comment section irra barreessaa. See you later. Have a nice time.